Tole akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqayyoo Misheetu firoo Misheetu Poollaayinti tutorial har'a barumsa tokkoon sitti agarsiisuu barbaade koompitara akkamitti Windows activate goonaa ka jedhu amma koompitara iddoo kana gaafa ilaaltanii wanni isaa activate godhaadha activate yookaan immoo Windows activate gochuun immoo maal barbaachisa koompitara irratti Windows keenya activate goone ta'e taanaan rakkoolee akkamitti nu mudachuu danda'a kan jedhuuf fakkeenyaaf personalization koompitara personalize gaafa goonu wantoonni tokko tokko nuuf hin hojjetan fakkeenya koompiteraan koo kana personal gochuuf fuula jalqaba jiru kana to personalize nan jijjiiree ilaalan dinna jedhaa you need to activate Windows before you can personalize your PC gartanii hin hojjetu jechuudha kanaaf maal gochuu danda'a laayisensi nama gaafata Windows irra seenanii ta'e kana wantoota baay'ee Windows keessatti amma uma tokko gidduu hin danda'u barreeffama diimaa fiditaan homaayyuu hojjechuu hin danda'u ilaala homaayyuu hojjechuu hin danda'u jechuudha waan feeyyoon tokko hin hojjetu Kana mal gochuun qabarre you need to activate Windows before you can personalize your PC. Kana mal gochuun danda'a. Karaa gabaabaadhaan akkamitti immoo activate gochuu dandeenya. Karaa biraatiin asamma setting gaafa seennu koompitara keessa irratti Windows keenya activate hin taanes ni jedha. Ilaas isin agarsiisa ka Windows is not activated. Activate Windows now jedha. Kanaaf gaafa tuqxaan personalize Windows activate gochuu wantoota baay'ee keessa isin galcha. Har'a garuu karaa gabaabaa ta'e short meetii tokko sitti agarsiisa isheetan asii waliin balleessina jechuudha. Sirriitti follow godhaa. Yoo sirriitti ture like share godhaa hin dagatina. Barumsa adda addaa teknooloojiidhaan wal qabatan silkii akkasumas barumsa idilee hundumaayyuu waliin baranna waan ta'eef don't forget that like subscribe share gochuu hin dagatina. Yaada na jajjabeessisoo qabaattan naaf ergaa itti fufna. Kanaaf maal gochuu qabna isheetan asii balleessuudhaaf jalqaba application buufachuu qabna. Application kami application kana anam ofii kootii buuseen qaba waan ta'eef isin online irra seentanii buustu. Maqaa application chaa isinitti hima. Egaa amma isin dhufee koompitara koo irra jira waan ta'eef application kana banee isinitti agarsiisa. Lanaa ilaala. Application isinitti agarsiisu kana bifa amma isinitti agarsiisu kana hojjettanii yoo koompitara activate isin goone ta'e Telegram kootii irratti na barreessaa ta'u na gaafadha. Maal keessara I think software ka jedhu keessatti application kana kaa'an jira. Software ka jedhu keessan sitti agarsiisa amma wantoota baay'ee sirraa sitti agarsiisa sirriitti na hordofaa application kana KMS Pico ka jettu kana sirriitti ilaala koompitara refresh godhaa akka sirriitti hojjetuuf refresh yoo gootan kanatti fida gartanii KMS Pico ka jettu tana isheen tana zip yookaan immoo warar Oka Winrar kan jedhu jechuudha. Winrar kan jedhu zip application dha. Isa sana boostu. Kazaan isa jega boostu ni booda maal gootu double click tuqtu. Computer keessan double click yookaan immoo right click open jechuudha. Kanaaf kana gaafa siifite maal jettuuni how to buy maal jedhamte close gootu sheetan. Kazaan si dhuftanii zip waan ta'eef faayilii kana gubbaa tuqtu. Faayilicha dura isa kana banuudhaan dura maal goona application banuun dura password kan jettu akka tuqtu. Kazaan copy godhan. Fakkeenyaaf 2022 dha activate kan ta'edha wanti kuni sirriitti copy goonet control plus C or copy control plus C goonet X goonu sun ta'e minimize goona. Isa kana maal goona minimize goona. Jalqaba isa kana application install gochuudhaan maal goona setting keessan dhufana jechuudha. Setting keessa seenee waan cufuu qabna. Maaliif setting keessa seenee setting kana seenaa maalin barreessa security dhaan barreessa. Windows Defender wanta nu wajjin hundumaayyuu ofirraa cufa waan ta'eef isa kana akka inni cufneef security inni barreessine enter jennaan yookaan gara jalaatti dhuftan jechuudha. Gartanii security kan jiru gubbaarran tuqaa. Okay, security naa baneera. Virus and threat protection jettu hin jirti. Ishee gubbaar click goona. Okay, baneera jechuudha. Asiin gadi deemnee eessa dhumnaa manage setting kan jettu tana bira dhumnaa jechuudha. Manage setting. Then real time protection kan jettu tana off goona. Isheen off goonu malee iftanii na gaafata. Ayirooshuf jennaan eeyyan inji. Isheen cufnaa jechuudha. Kazaan automatic okay temperate of cufeera control folders requirement jedha. Kanaaf real time kana cloud tana sin cufnaa ishee tana sin cufna. Ishee tana maal goona egaa cufneen booda minimize godhan. Booda akka banachuun nuti tolutti jechuudha. Amma inni biraa immoo iddoo kana seeneen application biraa antivirus nuu jiraata. Annumaadha smaadaafidha. Smaadaafin antivirus one time right click to gain malan goda disable protection until restart kan jiru gubbaarran tuqaa jechuudha. Hamma restart godhu computer kanaaf disable godhin jedheen akka application install godhu kana harkaan cufne jechuudha. So
maalin godhaa isa kanas minimize godhadhee minimize godheen dhufee application maal godhaan isheen asitti banadhetan iddoo kana laalaa asitti dura kanan barisan jechuudha. Kana booda barbaadne cufuu dandeenya rakkoon qabu. Kanaaf application dura minimize godhaan jedhee miti ree password isaa iddoo kanatti minimize goonee baanee applicationichi isa kanaadha. Amma applicationicha maal goona double click goona or right click ka jedhutu jechuudha. Agartanii password na gaafatan password reef copy godhadhe sana maal godha sitti control plus v tokko kan paste jechuudha. Control plus v tokkeen okay jedha. Lala hageenni fidutti leeyna please wait jedha. Do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device jedha. Yes jenna. Egaa majarra sorry. Kanaaf wantoonni akkasii kun gaafa isinitti dhufu maal gootu tasgabbiidhaan inni haga inni install godhutti eegdanii karaa biraatiin immoo active window kanarratti wantoota baay'ee fakkeenyaaf kompiitaroota maybe PC kan koo HP waan ta'eef HP dhaaf support godha. Mee kan biraatiif ilaalatu yoo isin hojjechuu dide Telegram kotirratti na barreessina gaafachuu dandeessanii wantoota akka hojjedhu barbaadne soo jiraatte gama silkiidhaan isaa ta'uu yookaan bilbila wal qabatee akkasuma immoo kompiitaroota wal qabatee na barreessaa Telegiraamatti isheen Telegiraama join godhaadha. Isa kana bifa addaatiin hojjechuu dandeenya. Hamma sana eessa dhufee sitti agarsiisa iddoo kana kino iddoo jalqabaa kana minimize godhaan isin jedheen ture. Windows not install kan jiru san banda inni amma hin ilaalame install hin goone wanticha yookaan immoo asoomi gaafatinu window is not activate jetti activate hin taane eegaa jirra waan ta'eef isheen tun hamma ishiin dhuftee iddoo kun dhuftutti please wait while windows configured KMC dhaan configure ta'aa jira eegee jedha eegaama jirra. Kanaaf inni gaafa si dhufee application kun install ta'e nicha siin balleessina jechuudha ni agartu qofa. Kanaaf wanta kamiyyuu haa ta'u na gaafachuudhaaf yeroo hundumaayyuu karaan banaadha. Telegram ku isheeltii jettanii search gochuu dandeessanii yeroo darbe gaaffiis namni personal na gaafatee ture emailin akkamitti akka banamu maal naan jechaa turanii emailin namni sirratti soo jiraate I think yoonni isaa gadi dhiisna fakkaate yoon gad dhiisuu baadhe na gaafadha. Email akkamitti akka banamu isin hojjedha yoonni isaa baay'ee salphaa waan ta'eef isiniif hin hojjedha. Na gaafachuu dandeessanii Telegram irratti isheeltii akkamitti akka jiru isin hima. Telegram keessan bantanii isheeltii akka jiru argachuudhaaf karaa salphaan akka nosumaan kompiitaratti baneen jira. Kazaan sumatti maal jettee barreessanii akkasitti barreessu kompiitara keessan batanii bakka duwwaa sanarratti isheeltii jettanii gaafa barreessan agartanii lachan walitti aansisanii baasala. Isheeltii guruuppiidha kun baay'een 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 kompiitara koriif banaara waan ta'eef na obsaadha. Baay'ee tiiktookii irratti eegalee waan ta'eef isheeltiin tiiktookii irra jira waan ta'eef tiiktook irraa seentanii fooloo na gochuu dandeessan wantoota babbareedoo achirratti gadhiisaa jira. Laakiin as keessa ilaala. Namoonni daataa baay'ee na gaafachaa turtan inclusiveness YouTube irra kanu asuma keessa seentanii bakka jiru hundumatti argachuu dandeessanii. Isa kana global trend kan jedhu linkii kana gaafattan global trend guutummaatti argattu, civic kana guutummaatti argattu, anthropology guutummaatti argattu. Isa amma sirriitti kana dagatina. Kinoo PPT adda addaas gubbaa jira. Kan gaafinaan ol fagaa, baay'inaan 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 ol fagaateera. Just let me show you. Shelter groupii gaafa ilaallu gartee groupii alla waan baay'ee irratti odeeffama laala. Wanta baay'ee irratti gadhiifama. Kanaaf wanti isin argattan hin turaa jechuudha bira ga'uudhaaf. Kana waan ta'eef of duuba deemnee kan ilaaluu dandeessa waan ta'eef chaanaalii kana join gochuu hin dagatinaadha. Isin jedha. Okay? Kanaaf wanti keenya irra deebiin ilaala. Okay, kinoo amma iddoo kana geenyerraa sararreeftuun dhumteerte jechuudha. Isa kana uninstall na godhin jedha.
gartanii kalarii kana fideera install godhoo jedha next hin jedha kajaan I accept kan jedhu gubbaa tuqqeetiin next jedha next hin jedha ammas ilaala isheen tun yoo asii baduu baatte wanni kun hin hojjenne jechuudha ishee tana ammasitti na ilaala sirriitti activate window hojjeta sirriitti ilaala isheen tun hin banne ta'e taanaan maadha window keenya activate hin taane jechuudha application keenya sobaa jechuudha garuu application kun sobaa miti yeroo baay'ee window activate kun yeroo baay'ee waan dhuftuuf application kana yeroo takkitti download gootanii hojjetachuu dandeessu yommuu sirrakkisa application kana group irra gadi isin dhiisa I mean ShellTube channel irratti gadi isin dhiisa naa barreessa achirratti isiniif hin gadhiisa achirratti nu gadhiisi application barbaanne dhabnu jettan naa barreessa Telegram irratti Telegram personal Telegram ko sheet laafidha group irratti immoo ShellTube ka jirootti barreessuu dandeessanii hin danda'ama lachan irratti kanaaf achirratti naa barreessaa ta'u isiniif hin deebisa agartanii baddeerti kanaaf harka dhibba keessaa dhibba maal ta'eera activate ta'eera PC'n koo isinitti agarsiisa finishing installation jedha xumuraa gaafne si xumure nan cufa xumureera kanaaf maalin godhee baa x godhee baa kanaaf egaa inni xumuree amma maalin deema asii dhufeen minimize kan goone san iddoo kana dhumne amma hino asii activate godhe kan jettu turte baddeerta activate ta'eera jechuudha security kan kon deebisa amma indagatina ammoo security hoo iddootti hin deebisan ishee tan iddootti hin deebisan ta'e taanaan kompiitara keessan vaayirasiidhaaf attack ta'a jechuudha agartanii laal x irra jira kazaas keessa seenee maal godha isheen reef of godhe sana laal vaayirasii seeneedha vaayirasiin seenee jedhee natti immoo vaayirasiin nuti waan ta'eef dhufeen manage kan jettu gubbaa turre miti reef manage kan jettu gubbaa turre jechuudha kanaaf real time jiru irratti on hin godha kino on gochuu barbaada eeyyin hin jee inoo amma vaayirasii kana booda dhufu maal naa godha naaf ittisaa jechuudha PC'n kan koo vaayirasiin attack hin ta'u kanaaf window defenderii waan guddaa hojjeta waan ta'eef ishee tana hin dagatinaa kanaaf inni kan koo guutummaan guututti hojjeteera inni biraa wanta reef amma kan akkatti cufuu dandeenya Telegram sitti agarsiisaa waan tureef qoya al tokko Telegram akkuma sitti kana chaanaalii join godhaatoo fayyadamaa okay minimize then reef wanti PC corner jiraatu ture personalization irratti wanni geeddaruu dandeessu naan jedha amma sitti agarsiisa kino ilaama barreeffamni diimaan asirraa personalize godhu jedhu sun hin jiru gara biraatiin PC'n koo geeddaree sitti agarsiisuu hin danda'a Windows background PC kootii kanoo la geeddarameera background PC kootii geeddarameera amma dhufee waan biraatu keessatti sitti agarsiisuu hin danda'a kinoo asirratti geeddaruu hin danda'a dura garuu hin dandeessu naan jedha kana fakkaataa jechuudha kanaaf wantoota akkanaa fi kan kana fakkaatan akkasiin hojjetamuu barbaadan please naa barreessaa ani yeroo hundumaa isiniif hojjechuudhaaf qophaadha kun ShellTube channelidha please subscribe share naaf godhaa anaaf na fayyada isin fayyada waan ta'eef mallattoo akka gadi garagaltee jirtu dawwilii kan jedhasani kan mallattoo bilbilaa san tuqaatoo notificationii kennaa all irra godhadhaatoo waan asii gadhiisu hundumaa isin bira gahaa jechuudha barumsota adda addaa ammas itti fufee isin dalaga waan ta'eef galatoomaa isin jedhaa bye bye